Goda networking asitti gaarti rakkoo qabaachuun oolu. Okay. Na dhageessanii ni jirti jechuu. Indagama tole. Ya, kam jirtan. Wanni nama ajaa'ibsiisu oduuleen isin dhiyeessaa jirtuni daranuuti gartee gaaffii haasaa jirti. Gaaffii adda addaatu haa jira. Namni dhugatti gartee deebii walleenuu deebii isin barbaadan walleenuu deebii barbaadan waan inni haasoo keessatti eeggachaa jiran fakkaatti. Wanni na ajaa'ibsiisu takka hoggaan gartee ibsa gartee koortiidhaa isinii himu kana namni irra hedduun akka waan biraa barbaadu jirutti gaaffii adda addaa gaafachaa jira. Gaaffii tanagaa warri gartee wanni gartee ibsiin ani godhaa jiru kun hin galiniif mee gaaffii teessaniin haa eegallu warra. Gaaffii teessan dhiyeeffadhaatii gaaffii teessaniin eegalla. Akkumaan gartee isinii himetti guyyaa boruu sa'a akka gartee Minnesotaatti sa'a takkaafi cinaa akkammoo Siyaatilitti sa'a 10 takkaafi cinatti koortiin hiiringii qabdi. Hiiringii kuni waan lafatti gartee warri looyorotaa san barreessan ulaagaalee mootummaan jala deemtee keezii tana eegaluu qabdu ja'an san qofarratti marii godhuudhaaf deeman. Wanni biraa hedduun hin jirtu. Ulaagaan san dhumtee jirti. Sanirratti gartee jajiin hiiringii gaa warri gartee warri looyoratiitis ni dhiheessanii warri mootummaas gartee gama isaaniitiin waan san dura dhaabbatu dhiheessuu danda'an. Akkasitti jajiin murteessa jechuu hiiringiin akkasitti deemti yeroo hedduu. Sanirratti gartee oduu bareedduutu bahaa jenneeti eegaa jirra. Bikka hedduu raawuu karaa warra looyorotaatis gartee amma warra gartee court listener warra jaaniin kanaan warra amma peejiin isaanii na duuba jiru kunis yaada pozitiif kan ta'e karaa koortiitirraa eegaa jirra jaaniiti yaada akkasiisan dubbachaa jiranii. Akkasuma sanitti arrallee karaa gartee Supreme Courtii Ameerikaatiin koortii Ameerikaa guddoodhaan President Trump executive orderiin isaa qaceellotti duraa kuftee jirti. Executive orderiin duraa kufte tuni waan Presidentiin Ameerikaadhaa gartee amma karaa refugee irratti godhaa jiru kuni isa duraa akkumaan isin himaa ture keezii isaa laaffisaa deemaa jira. Laaffisuun tuni hedduu gaariidha. Amma fakkeenyaaf bikki gartee arraan tana Supreme Courtiin duraa balleessite gargaarsa. Bikka gargaarsa warra gartee faamilii refugee takkaa faamilii assaayilama Ameerikaa keessatti gaafachaa jiraniif gargaarsa mootummaan gootuu fi gargaarsa looyoroota kana akka gartee duraan Donald Trump akka irraa dhaabbatu jeeti ajaja dabarsee ture. Garuu Supreme Courtiin ajaja kana gartee dhageeffatteeti wanni kuni ta'uu hin qabu jedhanii keezii Donald Trump duraa balleessanii jiran. Kuni hedduu waan gaariidha. Akkasuma sanatti gartee wanni keezii Donald Trump tun laaffisaa deemu wal faana guute Donald Trumpis karaa gartee Federal Courtiitii fi akkasuma san Circuit Courtiidhaanis inninis gartee suutuma harka jalaa baafachaa deemaa pushing godhuu jechuu karaa gartee waan barbaachisan argachuudhaaf. Yoo gartee dhaaba kana dhaabuu taates akkasuma san dhaaba warra assaayilamatii fi warra heeraan ala Ameerikaa seenanis dhaabuu taates duraa dadhabaa deemtii jechuu. Akkasitti gartee waan gaariidha wanni deemaa jirtu isiniin jechuu barbaadeeti.
Kana wajji wal qabattee egaa dura dursoo gaaffiidhaan eegalla. Gaaffiilee teessaniin wanni gartee ammaan tana ibsa kanarratti maaliif wanni gaaffiileen gartee keessaan na dhufaa jirtu akka gartee wanni ani himaa jiru kuni isiniif hin galin takaa'u warra gartee gaaffii gaafachaa jiruuf hin galin na fakkaatti. Wanni gartee ammaan tana deemaa jiru isteeppiidha. Isteeppiin mana seeraa Ameerikaadhaa tartiiba jala deemuu qaba. Tartiiba saniin deemuu jira. Amma gartee namni tokko tokko waan gartee hubannoo gahaa waan hin qabneef jecha wanni gartee koortiin godhaa jirtu kun itti haaree ta'uu ni mala. Garuu waan haareyaa miti. Wanni gartee koortiin godhaa jirtu kun tartiiba jala deemamuu qabdu jala deemaa jirti jechuudha. Akkasitti quba qabaadhaa. Namni dura naquuf deemu Haniidha. Hani jirta? Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waanuma takkan isin gaafatu seene Kaayiroon jira. Ayyee. Waaniin isin gaafadhu wanni ammaan tana itti adeemuuf deemu kuni dhuguma yaani waan kana hojjetanii waan kana numa gaa. Adda baasii gaaguu gargaafii gaafattu. Halo. Na dhageessaa? Hin dhagaye. Ayyee adda baasii mee gaaffii oguu gaafattu. Ayyee itti yaadi gaaffii ta'eeti saba jirta? Alaikum Jamal. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa? Nagaa? Ayyaadha. Gaarii. Wajji gaaffiin isin si gaafachuu Nam lamaan bikasa jirtanii? Nam lamaan bikasa jirtanii akkasii ayyee? Gaaffiin isin si gaafachuu barbaadde isin intarviiyuu gizee sanii yaamaniiti guyyama isii san irratti cufan guyyaa dhaqanii ergaa ijoollee sirraa fuudhanii iddoo qabanii fi intarviiyuu godhuuf waan hunda godhanii irratti cufan guyyaa san. Okay. Sanuma gaaffiin wanti kuni maal fakkaataa? Wanti kun wanta itti amanamu nama tokko tokkotu tasfaan murachiisaa jira biyya kana keessatti hin banamu olola oofanii wal fakkaatti intarneeta guddifatuuf namni haasaa malee wanti banamaa jiru hin jiru jedha. Nama tokko angaruu ni beeka sisteriitii yaashee jira wanna hunda ni beeka garuu namni akkana jedhanii ololaan sodaachisa isii. Okay. Isin keessiin siidhaa tan group 5 fidhaati? Mooyyuun? Lala. Group 5. Group 5 fidha? Okay. Wanni gartee isin hundinuu hubachuu qabdan takka keessiin gartee ammaan tanaa tan keessaafuu bikka lamatti keessi tan adda baasanii jiran. Burjaajiin gartee gama keessaatiin na dhufu jirtus waanuma kanaa tana wal fakkaatti. Keezii tana bikka lamatti sarkit koortiin Ameerikaadhaa bikka lamatti adda baaftee jirti. Takka warra gartee approve ta'ee jiru jechuudha. Taan ammoo warra approve hin ta'ini. Ammaan tana warri gartee koortiin federaal koortiin Siyaatil irratti marii godhaa jirtu warra approve ta'ee jiru kana qofa. Warri gartee approve hin ta'in ganaa koortiin ammallee irratti gartee irra deddeebiteeti marii godhaa jirti. Koortiin Washington DC jirtu jechuudha. Tan sarki koortii jaaniin. Dubagaa amma gartee wanni irratti xiyyeeffachuu qabnu warra approve tahee karaa Ameerikaadhaa dhufuudhaaf qophaa'ee jiru jechuudha. Warri gartee kuni warra interview dabree medikaala godhee orientation godhee
akkasuma sana maasis flightii eeggachaa jiruu fi warra flightiin already book taatee fi dura cancel taatee jechuudha. Warra kana irratti amma xiyyeeffataniiti isaan kana daddafanii fiduudhaaf hojjechaa jiran warri mootummaatii fi warri gartee warri looyerootaa jechuudha. Isin kanuma naamanu dadhabde malee ani yeroo hundaa inuma siisille numa si hordofti garuu ani barruu ati barreessitee waan hundarratti si hordofaa ittuma himaa garuu isin nama yeroodhaan sanuuf intarvii godhee biyya kanaa baay'attee sammuu kana uf amansiistee nama dhukkubsate. Isii qofaa miti namni gartee yeroo takka takka koomentii keessatti soguu barreessan yeroo takka takka niin harkaa gartee akka anuu gartee waan hin dhiyeessu kana yeroo takka takka nu kofalchisa akkaan inni gartee social mediaatti guddifachuudhaaf deemutti gartee warra koomentii barreessus ni jiranii. Wallah argee jira koomentii san Jamaal jibbee bira kute malee argeera wallahi. Namaan faa wal morme maa irratti wal mormine wal irraa jala gallaa dubbiin tun sobaan jiran guyyaa gaafa fatuu hedullee poostii kan kee ka Facebook arge inuma cufate garaan guyyaa banamu wadatte ati fursaa gootellee akkasuma siistiriin di Ameerikaa irraa banamu wada karaan naan jette. Ani dhugaa dubbachuudhaaf nama akkasiisanii hojjees gartee yeroo itti fixu hin qabu. Fedhan gartee ni amanan fedhan amanuu isaanii san fedhinnaa isaaniiti garuu immoo wanni na duuba jiru gartee waan gartee dhugaadhaati waan ragaa qabu wanni asirratti haasawus gartee waan ragaa guutuu qabu saniifuu gartee ilaamaan tanaa wanni ani isinii himaa jiru akkumaan gartee isinii himaa jirutti hojiirra oolaa deemaa jira kuni waan gaariidha. Namni immoo waan fedhetti gartee rakkachuus ni danda'a. Ammaasis waan fedhe gartee dhageeffatee lubbuu isaa rakkuudha san mirga abbaati. Mirga gartee ani yeroon gartee nama wajji falmuu qabu sanii irratti akkasitti gartee hubachuun barbaachisaadha. Ammoo gartee waan bikka biraatti dhadhageenii or rabshaa biraa gartee na bira fidanii Jamaal wanni tun akkamii tana dhageenya jira wanni tun dhugamoo soba yoo gartee kanaan ja'anii na gaafatan taate irra hedduu isaanii keessaafuu warra gartee keessaan na barreessu deebii hin deebisuuf. Akkasuma yeroo. Maaliif ani yeroon gartee waan san irratti xiyyeeffadhu hin qabu san achi immoo viidiyooleen ani poostii godhu jiru kana laalutti hin jiranii takkaa gartee dadhabii wayii qaban. Warra akkasiisanii gartee warra ifiifuu viidiyoon ani poostii godhu jiru kana gartee hin dhageeffanneetutu. Dhugaadha mara hin dhageeffatan caaffii tuqanii bira kutanii. Caaffii tuqanii bira dabranii bara sanii bara rakkoon isaanii. Hanga koomentii barreessan odoo guutuu dhageeffatanii irra bareeda ture. Silaa dhageeffatanii ni galtiif wanni deemaa jiru kun. Gaafii lammataa Simaan Jamaal liifama wajjin keeziin akkuma kiyyaatti keeziitii si gaafadha amma keeziin waraqaan kiyyaa approof ta'ee asitti deebi'ee asii naa dawwalanii mul'affa wanta lakkoofsas naa kennanii waraqaan itti abbaa manaa kiyyaatti duraanaa fi himchaa kee qofan naqate. Achi booda isa malee hin danda'amuu jedhaniin. Ayyee. Achi deebinaan daddafanii irraa waan hunda fixanii waan isaan barbaachisu guutuu fixanitti as deebisan. Erga as deebite akkasumaan qaalitti guyyaan hin cufee karaa. Wanta godhe. Okay. Duba teetis gartee walma fakkaatti. Asiitii wajjini. Asiitii wajjin walma fakkaatti. Garuu gartee xiqqoo obsa godhachuun barbaachisaadhaan wanni si yaadu. Wanni godhan Jamaal obsan malee biyya namaa hanga dura ta'e nuyi ta'e amata kudhan biyya kana jirra way hanga santeen sanis ta'e immoo waan tarabbi jedhe malee namni jedhe hin taatu. Akkas kanuma akkas ta'ee jiru gartee namni ammaan tana irra obsa dhabee jira fakkaatti. Amma gartee tasfaa murannee dura Austraaliyaa dhufee eegannu akkanan taane amma garuu Ameerikaa tana odoo soba jedhan waan dhugaa taateef wallahi tasfaa muranne hin arree akiraatitti chaansii muranne bar. Akkas ta'uun qabu obsumaan gartee jala deemmatanii oduu deemtu gartee oduu dhugaa irratti hundeettee dhageeffatanii akkasitti beekuu saniitu barbaachisaadha.
Tanaafin gartee irra deddeebi'ee kanatti isiniif himuudhaaf tattaafadha. Yeroo dhabee gartee waniin asirra taa'uuf takkaleen hin jirtu ammoo Dee barnuti isinuma gargaaruu qofa. Jamaala waan haarawamaa fiduu dhabe jennetti inni qalbiin amma haati silkii tanatu wallahi Jamaal maal usesa maal ta'eessa dubbiin sun achi hin badde jetti barre. Bar waan gayaa ta'e isiniif poosti godhaatiin jira. Namni reedduun gartee laaluun barbaadu malee or laaluudhaaf gartee dandeettii wayiin qabu malee waan dhagee'uu qabdan kaniin jee yaadu isiniif poosti godhaatiin jira. Hin argaa wallahi. San gartee guututti laaluun abbaarra jirti. Guututti laaluun sagalee isallee asuma warra jala jirtan osoo arrabsuu hin taane dookumentii keekuu hin taane dhageeffadha guutuu dhageeffadha waan isinitti fakkaatte barreessa. Akkasi. Wallahi akkasii hedduu galatoom Jamaal kenna umrii nu dheeradhu. Rabbiin nu milkeessinullee. Tole jiraadha ayyee. Sabaa jirta? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. كيف جمال نجا فيانا Nagaya mi baga jiraatti? مغنو ولا ما نجراني والله غافل من قبا جمسي Ayyee. غافين تكفن غراغرمان ورا ويلكم جروب تي في ورا يوني مالي غراغرمان غافي تكا Okay. غافي لما فدا فكنيا فانا كما تخياتي وانت اشاره وهند غديتين توري انت امريكان سيكوريتي كفن ناف انترفيدا Okay. فايل هي امريكا لا قد يفجون عندنا داهيدا غافي لما كان كفا Ameerikaa irraa gaddeeffachuu gisee jettu akkam baanta? أما فكنياف وهند إشارة أنت إشارة في فورمي جلقباتي في إشارة وهند قريتين توري Ayyee. خرا ويلكم كروبيوسون تين خرا ويوني تيني Ayyee. فايله يا كي يوني تنادي بي يوني بيبرانا بربادو Okay. San godhuu ni dandeessa. Garuu immoo rakkoo wayii si fiduun oolu. Dura gartee kaboodaa kanarraa hin eegalaa. Obboleeyyan keenya warri gartee nu daawwachaa jirtan hundinuu harka keessaniin taap godhaa. Akkasuma sanitti sheer godhaa gartee linkiidhaasi. Taap godhaa nu daawwachaatuma nu dhageeffachaatuma taap godhaa. Yeroo gartee ammaan tana si xumuramee jiru kanatti gartee Ameerikaan fedhuu jettee isaan gaafachuudhaaf rakkoo sirra fiduun oolu takka sani. Ammoo hammam takka gartee warri UN'dhaaf flexibiliidha yeroo ammaan tanaatti wanni jaan gaaffii keessa galuun ooltu. San quba qabaadhu. Talammadaa ammoo group 5'dhaa fi takkaa'u welcome corp'dhaa fi warri UN'dhaa waan garagaraati. Fakkeenyaaf warri gartee group 5'dhaa private sponsorship jedhaniiti beekaman. Akka gartee sponsora kan dhuunfaadhaati jechuu. Kan namni gartee sii godhu. Namni si beeku takkaa'u gartee namni baqataa gargaaruu barbaadu sii godhu. Kaan ammoo kan UN'dhaa private gartee it's a funded program kan mootummaan gargaarsa gootee fi gargaaru jirtu jechuu. San ammoo heeraanii gartee ulaagaa guuttatee akkasi gartee heerri Ameerikaadhaa US raapii jalatti bajetninis bahee fi dhufaa jira. Rakkoon bikka lameen kana jidduu jirtu nama hedduu gartee nama hedduudhaaf ifan taane wanni gartee ammaan tana mootummaan mana seeraatti gartee wanni programma gartee ammaan tana Pacto versus Trump kan jaan kana kan amma saba executive irratti kan deemaa jiru kuni US Rapid. US Rapid kuni gartee waan heeraan jiruuf jecha waan gartee Kongresiin Ameerikaadhaa ulaagaatti godhee baajeta baasee fi akkasitti hojiirra oolchee fi mana seeraa Ameerikaatti gartee amma dhiyaatee akkasitti gartee itti falmaa jiran. Akkuma gartee dhageessanitti ilaamaan tanaa namni welcome corp irraa haasawaa jiru hin jiru. Welcome corpin gartee waan private sponsorship ta'eef jecha welcome corpin private ta'eeti immoo US Rapid jalatti gartee akka qaama tokkootti jira. Saniifuu gartee ulaagaan lameenuu waan adda addaati. Namni gartee akkasitti adda baruu qabaa jechuudhaaf si deebisu jira. Akkas fakkaatti. Galatoomii waan hafe mastiin jiraaniif barreessa ejjetiidha. Tole ayyee naa barreessa.
Asladdiin akkam jirta? Jirra, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaya jamsi fayyaaqeeti jajjabatta. Nagee jirra kun akkam jirtaati? Alhamdulillah galata rabbii. Jazakumullahu khairan gaa. Walmaa rakkoon qabu. Abshira. Alhamdulillah. Anillee narraan taadha ammaan tanaan dhufee na dura seentee turte. Ayyee. Anis oduu xiqqoo takka dhageetumaan ammaan tana irraa akkanatti Tiraamp magaalaa caagaa dhiisee jira minaan jechuu takka dhageetumaan ta'anillee gaafii si qabachuu barbaadu gaafatanii jirani. Ayyee. Waa'ee rifuujii irraa dubbatee jira jechuu mana executive orderii deeggadda haayee sana irraa dubbatee jira minaan jechuu dhageetumaan waan kanarra maaltu jira jechuu badee ammaan dhufee dhiifamaa hojii. Okay, tole ayyee maa rakkoon qabu. Okay. My what? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu maqaan kee durso? Abdul Karim. Abdul Karim. Efi making gede. Jechi FU kuni nama sodaachisa beektaa yeroo takka. Ayyera kon kabuti. Anil baay'een qabu gaafii takka qaba. Dura maatiin jechuun nama achi jiru maatiidha. Maatii nama 10 kanaa insuma sara ta'uudhaaf ulaagaaleen hundi xumuramee birriilleen kafalame. Egaa birriin kafalamee wanni marri xumuramee warri achi jiru ammoo warroota wanni Ameerikaa irraa waraqaa qofa eeggataa jira ammin jiraa turani. Eegasii wanti kun dhufee jidduun hin dhaabate. Achi asii namni bilbileefillee baay'een arganne maatiin hojiidhaan biiziidha kachi jiru. Anillee miidiyaa irra deebi'e sanuma argina si gaafachuuf seeni akkam wanni sun. Wanni sana kan gruupi 5dhaati? Nama 10 gurmumne martinuu kun naannoo maatiidha. Waan kafalamuu qabu hunda intarviilee waa hundaa xumurameera birriillee dhuma wiitii kafalate. Interview lachuutu gootanii jirtanii? Marru xumurameera birriillee kafalameera. Okay. Birrii kafalamuun haa galee interview lachuu gootanii duba boodarratti gartee eessa ture bikkiisin? Waraqaan as deebisaa waraqaa Ameerikaa wanni marri xumuramee eegasii waraqaan isaan bira achi gahee isaan deebii eeggataa jira warri achi jechuudha. Ergaa warri Ameerikaa jiru suni deebii warra Ameerikaa irraa osoo eeggataa nan gidduun dhaabate. Okay. Isin gartee ammallee warra suutuma gartee obsitanii eeggachuu qabdan keessa jirtanii amma gartee keessan amma dura bikki itti sosoo jiru obsaatuma dhageeffadha amma gartee warra approve ta'e irraa haasawaa jirra. Ayya rakkoon qabu. Okay, tole. Bashir akkam jirta? Nagaa akkam jamu nagaami salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagee qabdaa? Nagaa alhamdulillah akkam. Akkam jirtaati? Jirra bareeda galata rabbii. Ani gaafii xiqqoo wayii si gaafachuu fedheetti dhiifama. Hayyee. Asi keezii warri faamiliin biyya alaa jiru gara Ameerikaa kana. Keezii group 5 kanallee namni hin dhaqanne haati yookaan abbaan namni achi jiru maqaan dura achitti galmaa'ee jiru. Maqaa dura achi galmaa'ee sanii baqataa waamuu hin danda'ama miti haadhaaf abbaan waamuu hin danda'anii kana biyyarraa irra salphata moo biyya keessaa irra salphata biyya baqaa kanaa irra salphata. Biyya baqaa jirra. Isin biyya baqaa jirtanii? Namni gartee istaatasa isaaniitti murteessa. Istaatasa gartee nama gartee warra yaamuu barbaadu kana. Fakkeenyaaf yoo giriin kaardii qabaatan karaa baqaatiin yoo dhufan irra gaarii. Yoo immoo sitiziina qabaatan karaa gartee biyya keessaatiinis dhufuu ni danda'ama. Bikka lameen kana gartee adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. Garuu sitiziina haadha
haadha waan ta'eef ziinaa waan san irratti asiillee homaa rakkoon qabu maal jedhaniin warra achi keessatti ejensii qabu kana gaafatanii turanii waan san irratti kamtu irra namaa daddafa jennee gaafannee yoo jennu kabiyyaa san galachuu rakkoon qabu jedhanii garuu ani kan irra namaa jarjara jedhee yaadu siitiziina isaan ammoo akka siitiziinaati. Yaa karaa jarjaree nama fidu murtee isaan gartee istaatasa nama saniitti gama kaaniin ammoo yoo gartee isaan karaa refuujiitiin dhufan biyya faranjii keessatti gargaarsa tokkollee argachuu ni danda'an. Kan irra gartee benefita isaanii qabu karaa baqataatiin dhufuudha. San ammoo abbaatu murteessa gartee isin murteessuu ni dandeessan san irratti daddafanii isin dhufuu takkaa'u gartee benefita wajjin ogguu dhufan hedduu isiniif sablaa ta'a. Waan akkasiisan gartee namni hubachuu qaba ogguu gartee namaa godhan. Garuu rakkoon qabu biyya baqaati illee jecha. Rakkoon qabu. Okay. Si jaalanna nuuf jiraadha umurii dheertuu nuuf jiraadha. Aamin. Obboleeyyan keenya harka keessanii taaptaap godhaa. Taaptaap godhaa. Anuma dhageeffachaa, nu hordofaa, taaptaap godhaa, sheer godhaa. Harka keessanii taaptaap godhaa. Koppii liinkii godhaa. Maaliif mummuramaa jira jechaa jirtanii warri gartee mummuramaa jira jettan dadhabina gartee akkuma gaanii beektan aadaa tiktaakiidhaati dadhabina gartee laayikii fi aktivitii irraa waan ta'eef jecha akka gartee daddafee wanta ta'u akka mummuramneef harka keessaniin taaptaap godhaa sheer godhaa. Tole boruu jirta? Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Halo salan jamsi fayyata ikawa nagami naga nurra turte bargarra udutana nu fidde jenne se ega jirra odun boru guddon boru okay ulfaddu galato baye se ega jirra baye asle asirun yo jabeesa jirta gafin tanga gafatamte uwi ayye duga gafitan namni gafate amma beexe approve jechuun kuni amma approve taatu malee amma beeta waan takkaatu jira aawon midha beeta interbiita duraata nama gootu beeyte yeroo dura jalqaba nama godhan aawon mid interbii nama godhee amma odoo interbii lammadaan goone meedikaala faa godhanii beeta. Okay. Eegas booda interbii lammadaa faan jetti approvein kun amma approve ta'u malee interbii nama yaamu jarri. Laki interview irratti kufuu ni dandeessa. Ammoo keeziteetu murteessaadha. Fakkeenyaaf gartee keeziin ta'e yoo group 5 ta'e irra hedduun isaa gartee kufuu fi dabruun kun ni takkata group 5 keessatti. Ammoo ulaagaan isaa gartee bikka gartee isaan itti approve jaaniin san approvein tun gartee waa hedduuf keessaa qabdi. Ati gartee waan ulaagaa guutamuu qabdu jira achi booda approve jaaniin. So ulaagaan san guutamuu qabdi gartee warri maan tana approve ta'e kunii fi warri karaa UN'tiin approve ta'u adda. So saniifuu gartee ammaan tana approvalii gartee isaan ja'an san jala deemuutu irra wayyaadha. Warra gartee mootummaan jedhee warri koortiin jedhu kun maaliif koortiin ifa gootee jirti warra gartee approval isaan ja'an kana. San jala deemnee gartee akkasitti karaa saniin akkasitti gartee hubannee sanirratti gartee yoo xiyyeeffanne qofa irra sablaadhaa jeetii yaadaan gama hiyyaan. Ulfaadhu ati hundaafuu bakka qottee oduun fiduu kanaafuu beeki bakkatan baay'ee si eegaa jira baay'ee atilee nu dadhabaa jirta. Dhuga galatoom. Saniifuu waa hedduudha asirra sirra eegaa jirra nama hedduudha asirraa biraa dhabne namni kaan beekadhu asirraa akkuma jedhamu kana wanni hin jiru juu cufamte jee asirraa juu kuni tokko lamaa miti bakkataan ka gammadullee numa jiraan sawaan dhukkubsan beekoni ammoo asuma kana juu kanaafuu beekadhu kasi qaaruu jiru jirani beekta waan kanaan beekoni hedduu jiraami way tokko lama. Ani Oromoo taate waan gaarii waliin hin feene bakkatuma addunyaa kana namuma addunyaa kana irra jiru taateen beeku kasii kana juu kana cufame jee odoo tasiin
guyyaa tokko cufame jettee hagammaduu jira waan kanaan beeku fayyaada ulfaadhu tundaafu. Dhugaa galatoomi lakki ni jira koomentii keessa yoo dubbistan koomentii keessa jira warri kasii. Harkaa turree bara afaanillee hajuu agarra harkaa jirra kan rabbi cufi juu maali boo jeetiin koomentii teeffaa jira laalaa ture maali ni dhukkubaa dhiiroo jee yaa ture ulfaadhu hundaafuu galatoometi. Umaala kira rakkoon qaba tilleen galatoomi jiraadhu. Ayyaa bibi jabaadhu nu jajjabeesse yoo beeyta guyyaa dhibamanii du'uu fi guyyaa tokko du'uu akka tokko miti namni hangana nama jaboo nu dhukkubsachiise baatii sadeen kana beeyta nu gargaaraa turte beekte gulkoosurra haa turte. Galatoomii barbadeeti. Hedduu galatoomii obboleessa kiyya baruu. Ayyaa. Waalaikum salaam. Ayyee obboleeyyan keenya egaa harka keessaniin taaptaap godhaa nu dhageeffachaatuma taaptaap gootanii akkasuma sanitti gartee sheer godhaatii koopilinkii godhaa nama gartee egaa namatti sheer gootan hin qusatinaati sheer godhaa maaliif linkiin sagaleen gartee mummuramaa jirti jechaa jiranii warri mana keessa jiru akka gartee nu duraan ciccinneef humna qabaatu akka gartee hundi keessanis waan haasawaa jirru irratti jechuudha. Naanaa jirtaa? Jamaal jira. Akkamitti nagaa keeti? Nagee jirra kunoo. Nagaami? Jira gooftaa galatu. Hundaafuu baga nagaan dhufte. Galatoomi tole shira. Gaaffiin koo ani kan ijoolleen gaafachaa jiran irraa addadha. Gaaffii dhuunfaati. Maal sitti fakkaate? Keeziyaan karaa Welcome Crops yeroon jalqabee qofaa koottidha kanan jalqabe. Garuu karaa UN'tiin abbaa manaa kan jedhu kan isaa jalatti na galmeessuu barbaada. Sun beellamaa nan jira kan isaa jalatti galmaa'uuf. Garuu yoon keeziin kan isaa jalatti yeroo nani galmaa'u faayila kan koo kana cufaniitu kan isaa jalatti na hiriirsu. UN Welcome Crops immoo kanan ittiin galmaa'ee faayila UN'tiin jechuudha. Faayil nambarii UN'tiin. Inni yoo narratti cufame fakkeenyaaf inni yoo cufame rakkoon irratti hin fidu akka tasaa kun immoo yoo tasaa kee gaaffii kanas gaafachuu barbaade baay'ee xiqqoo sammuu na rukute. Abbaa warra kee karaan inni UN'ti jetteemi? Kuni rakkoon qabu. Inumaatu gartee warra UN'dhaa hubachiisutu irra gaariidha karaa kanatti. Warra UN'dhaa gartee akkana ni gartee amma abbaa warraatiin harkadhee jira. Gama kanaan gartee isaa hojii deemuu barbaade jettee yoo gartee isaan hubachiise taate isaaniif sablaadha. Warri UN'dhaa wanni isaan hin feene namni tokko gartee karaa lamaan keezii lamata adda addaa godhatee deemuudha. Saniirratti gartee rakkoon itti dhufu ammaasis isaan qofa oduu hin taane warri Ameerikaatis waan akkasii irrattis ni qabamuu dandeessa. Yoo gartee warri Ameerikaadhaa karaa saniin si qaban isaan birattis rakkoo keessa seente jechuudha. Maqaan keetillee yoo tokko ta'e ammoo beekuu qaban. Beekte? Garuu immoo karaa gartee amma jijjiirama faamiliiti akkuma gartee namni wal fuudhee jiru hogguu gartee ilmoo dhalee jijjiirama faamiliiti jechuu dandeessutti kunis jijjiirama faamiliiti jechuu ni dandeessa. Baqqaash kana duwwaa miti yaa'u kan biraan illee jira bakka sana keessaanis si gaafadha dhuunfaatti guruupirra asirra si gaafadhu baqqaash haa ta'u. Tole. Gaaffii walitti dhaalan qaba kan natti ulfaate keessaanan sitti. Tole. Galatoomii. Okay. Biraadho. Dirribee jirtaa? Jira Jamaaliyee akkamati? Akkam jirtaati? Nakuma baga nagaan nu dhufte. Galatoomii. Isinillee maqaan yaattan. Nagee kunoo jirra akkam jirtaati? Fayyaan kee nagaa kiyya galata waaqayyo akkamati? Nagee jirra. Gaafa takka lama deemnee as jirra kunoo. Gosh baga nu jiraatte dhugaa waan laphee keenya qabbanee jiru fiddaa jirta galatoomi. Tole. Baddu yaaddoon nu qaba beektaa? Akkasiimi. Rabbis yaa eebbisu fayyaa siif haa kennu hamaa sirraa qabu. Baay'ee jaalannaa si kabajna. Amiin. Oromoo. Amiin. Yaa'u gaaffii kanaan dura si gaafadha. Deebisee si gaafadhu yeroo keessaa alaan gubu naa deebistee jirta.
guunnee waan hundafnee koongiraan nu deebi'ee inni approve hin taane itti erga mitiire. Inni warri approve hin ta'in. Yaa. Okay bakka kana yaa nabaachis deebisaa jirtuuf dhagaa silan jiruufu kun yeroo si ala guudha malee faayidaan qabu. Galatoomii eebbifamii jiraadhu waan haaraa jiraate suluma si jala hin jira yaa si ordofaa hin jira jechaadha. Tole hayya. Galatoomii fayyaa argadhu. Rakkoon qabu. Waan gaarii si hawweera. Hayya galatoomii atilleen. Hayya jiraadhu. Okay amiin. Akka nagaalaa obboleeyyan keenya hoggaa gartee gaaffiin teessan isinii deebite takkaa'u gartee gaaffiin teessan namni biraa isin dura gaafates akkanumatti gartee obsaan baatanii nama biraatiif hiree kennuun hedduu gaariidha. Kun gartee walumaanuu wal gargaaruu jedhama. Itti aansuudhaan anis gartee akkaan gaaffii takkarra hin deddeebine na godha. Mee waliif haa hubannu nama biraatiifis carraa kenninu akkanatti gartee dhiyaadhaa wal haa gargaaruun isiniin jaa. Itti aansuudhaan hikmaa jirta? Ni jira. Ayyee dhiyaadhu yeroon teeti. Hikmaan hin qophoofne fakkaatti. Ayyee Vinii jirta? Jamaal keenya galatoomi. Tole. Gaaffiin qabaan. Ayyee gaaffii ta'e yeroon teeti. Gaaffiin tiyya Kimbee bakka kubbaatti nama 4-5 cufamtee jeemataan dhukkubsine beektaa? Ayyee. Warra approve darbii lamiinis godhee waa hunda. Proogiraama kamitti cufame jaa? Ka keenyuma kana warra. Group 5 dha? Group 6 kana keenyuma kana jechuudha. Warra. Ayyee. Akkasitti approve warra approve waa hunda bakka guyyaa osoo eeggatu guyyaan hundi himamee osoo guyyaa eeggatu irra cufamte kan akkamisidha? Cufamee moo akkamii? Warri guyyaa eeggatu hogguu jettu warra waa hunda fixatee eeggachaa ture jechuudha. Waa hunda maa eeggachaa jiru. Haawummi gad dabartee haawummi guyyuma himtee oofu bichaa kaafe bichaa. Akkasii. Guyyaan illee sila beekame jechuudha. Warri amma irraa haasawaa jirru gartee warra akka keessanii kana. Warra gartee approve tahee akkasitti gartee qophaa'ee deemuudhaaf deemu jechuu. Isin gartee amma yeroon ammaan tanaa yeroo isin gartee oduu qacellotti gurratti qabdanii dhageeffachuu qabdan. Oduu ga'a gartee oduu ragaa qabduun baana. Oduu dhugaa irratti hundooyte gartee san yeroo itti dhageeffatanii. Taanuma gartee murteessuudhaaf guyyaa boruu guyyaa kamisaa jechuu koortiin hiiringii qabdi. Hiiringiin kun gartee caasaa mootummaan jala deemtee isin Ameerikaa fiddu kana guyyaa itti maal godhaniin siinjaa itti labsan ta'a gartee mana seeraatti itti labsanii jaameetii eeggamaa jira. So saniifuu gartee guyyaa boruu oduu yoo gartee borullee hin taane ati guyyaa jimmataa keessatti wanni oduu bareetu takka ni baati. Garuu guyyaan boruu gartee guyyaa hiiringiidhaati. Hiiringii booda jajiin guyyaa 2-3 taatu ni barbaachisa isa barbaachisa. Yoo duruun ammatti qophaa'ee jiraate malee garuu akkas hin ta'u dursoo eega gartee hiiringii san gaggeessan booda jajiin achi booda gartee ibsa isaa baasa. Ibsa kana gartee barruudhaan baasa. Barruun tunis namaatu barreessa harkaan barreessanii akkasitti tolchanii akkasitti jajiin gartee itti mallatteessee gabbaasanii saniifuu gartee isin yeroo qacellotti eeggachuu qabdanii jeetumaan si yaadachiisuu barbaada. Teetuun ilaaftuudha inumaatu gartee jajjabaadhuutii oduu eeggadhu. Inshallah yeroo hunda liivillee seenuu baatu sagalee ta'e takka
Akkuma kaya kumnatti gaggabaabsiit moo takka takka kumna kakkaay guyyuu banneetuma silaallaa hogaatiin jirre mataa nu dhukkubaati. Gad malis yoo waa'ee Ameerikaallee gaddusuu baatte odduu ta'an numa gadhiise akkuma silaallaa. Vini ilaala rakkoo maal seete oduu nu gadhiisi jettanii ammaas gartee waanuma sagalumateetillee taatu gartee waraabeetiin nu ol darbi jettanii garuu gartee irra hedduun keessan hin dhageeffattan waanin asirra isinii kaayu oduun dhugaadhaan isinii fidutu bakka biraa agartan ammaasis gartee oduun ani cuunfee gizee ati seentu hundanii ilaala. Namni si qofan baanu amma si qofan baanu namni biraatis viidiyoon ani poosti godhu gartee gaggabaabsee kaniin isinii ol darbu kana guututti ilaaluu danda'u qaba. Achi keessaa waani bartanii jeetii yaada. San qofa odoon taane chaanaalli kun irra hedduun isaa gartee barnoota irratti waan hundaa'e. Namni gartee yoo viidiyoon ani maxxansu laaltan burjaajii gartee oduu sobaatii fi rakkoo adda addaa keessa hin seentan. Namni gartee irra hedduun amma burjaajawaa jiru waan informationaan maxxansaa jiru kana warra takkaa guututti hin dhageeffatanii warra gartee kanumatti sakandii 5 fi 10tti bira dabre jechuu gabaabinatti akkasii oduudhaafis isiniif hin maxxansaa rakkoon hin jirtu itti dhiyaattaniituma gartee akkasitti dhageeffatanii rakkoo tana keessaa if baasuun isin akkasi. Inshallah. Mujiradu jamaa. Tole. Wagoyo suyu jiran. Tole ayya. Jiradu. Okay. Eenyu maqaan kee Hawwi jirta? Alhamdulillah. Kam Jamal? Nagayami? Nagaya wallah alhamdulillah. Baga jiraatti. Walumaanu gaafii tokkoon qaba. Ayyee. Ani 5 groupiidhaan fixadhee January keessa jechuu. Duuba waan hunda fixadhee ture. Guyyaa qofa naanimii wanni narraa hafe takka illee hin jirtu guyyuma qofa naanimiin guyyaa obsaan eeggadhaan jedhanii turanii achi booda oomuun jiru jechuudha. Okay. Kutadheetiin jira guutu meedikaalaas gootee orientationas gootee jirti jechuudha. Waa hunda godheera. Okay. Akkas taanaan siifi gartee obboleessa keenya hamma si dura ture tokko warruma akka tokkooti. Isin lachuutu gartee warra fixattaniituma eegu jirtin jechuudha. Wanni gartee amma koortiinis irraa mari'achaa jirtu warra akka keessanii kana warra fixatee taa'ee gartee eeggachuu jiru. Saniifuu gartee isin ammaan tana karaa deeminsaa deemuudhaaf oduu gartee boruuf iftaan takkaa'uu yeroo gabaabduu keessatti mana seeraatirraa baatu tana itti dhiyaattanii gartee dhageeffachuu qabdanii tanaatu gartee isiniif murteessa gabaabinatti gartee deemuun keessan yeroon dhiyaattee jirti hiyyumaan siin jechuu barbaade. Garuu warri faamiliin jechuudha warri 5 groupiin naaqee uumuu misee jennuun erganii wanni takka hin jirtu isin maaliif wareertanii hin jaan yeroo hedduu jechuudha. Isaan jechuun isaan bira misee warri 5 groupii misee jenna ergan moo akkami? Warri 5 groupiidhaa booddee kana senteensaati reefu hoggan dubbachaa jiru hin agarre hin dhageenyinsa. Ndege ni yaase ammumaan seenee. Okay. Amma gartee warri 5 groupiitis warri UN'ti warrummaan approve ta'e hundinuu karaa tokkorra jirtanii karaan kun gartee amma obsumaan eeggachuutu isinirra jira. Warri 5 groupiidhaa yeroo ammaan tanaa wanni isaan ibsa baasanis hin jiru deebiin isaan namaa kennanis hin jirtu. Saniifuu gartee ammaan tana isin waan koortiin jettu kana jala deemtanii dhageeffachuutu isinirra jira. Inshallah tole galatoome. Okay. Jiraadhu ayyee.
Hayyiga obboleeyyan keenya warri mana keessa jirtan akkanumatti nanaqii warri jettan gartee isin naquu hin danda'u. Yoo gartee seenuu barbaaddan gaafachuutu isinirra jira. Waalaikum salaam. Naa obsi takka. Warri gartee nu hordofaa jirtan harka keessaniinis taaptaap godhaa, linkii sheer godhaa, walii daddabarsaa akkasitti gartee akkuma wal faana gartee linkiin kun jabaatee namni hundinuu gartee sagalee dhage'u sagaleenis akka mummuramne irratti haa wal gargaarru itti aansuudhaan yoo gaaffii qabaatan akka gartee keessummaatti takkaa'u akka gastiitti dhiyaachuutu isinirra jira. Akkasitti gartee isin naquu danda'a. Akkanumatti lafarraa isin fuudhee isin naquu hin danda'u. Akkasii quba qabaadhaa. Efreem jirtaa? Jirra gaarii. Baga jiraatu. Akkam nagaame jiraaddooti. Sila waa'ee Ameerikaatiin si gaafachuu fedhee. Baay'ee. Eegaaniin Ugaandaa tana dhufee anumaa dhufee torbaan takkaatiin naqaddesii galee. Baay'ee. Waan takka naan deemine wallaahi dubbii Ameerikaa tana waanuma gurubbu 5 fidee. Oh, group 5 naqatte, okay. Gastiin Underroof irra jira. Underroof irra jira. Turte jechuudha eega naqatte. Amataa fi wayii jechuu ammee. Amataa fi baatii 5 immoo akkana. So humaa takka illee isin deebine interview isin goone? Waan takka hin jalqabne waanuma takka. Under review irra jira, okay. Under review irra yoo jiraate egaa I think dura gartee keezii ta'e yoo sila gartee poortaalii qabaatte poortaalii banattee jirtaami? Akkaawuntii banattee jirtaa? Yaa wanni gaa kun ija'u dhugumatti gabaabinatti gartee keeziin ta'e review qofa odoo hin taane wayitutu irraa irruu qaba. Silaa gartee dhaga'uu qabda. Dhaga'uu sirra jira. Isaanirraa gartee under review qofa odoo hin taane warri gartee irra hedduun keeziin teessan nu geessee jirti ammoo under review irra jirti jedhaniiti nama himan nama hedduu. Akkasitti so guututti gartee information irraa hafe ni jiran fakkaata. Akkanatti gartee kanaafis siyaaminii takkaa'u gartee bika kana jiraa jee irraa dubbachuun na dhiba. Garuu immoo wayi irrina qaba. Xiyyabichaa miti siigalee jira kanuma uummata Ugaandaa jiru guutuun Underroof irra jirtii kajaan. Eber warri cinaan ammoo under review irra gartee guututti hin jiraatu haa warri gartee dura seene san isaan dura sossoo qaban beeyte. Warri gartee keeziin isaanii dhumtee bar eeggadhaa jaaniinis ni jira beeku Ugaandaa. Yaa. So warra boodarraatti gartee dhiyaate odoo isaan hin dhaabin dura jechuun warra gartee nuti ulii booda warra September booda hin fudhannu jaanii gaafa dubbatan takka ni yaadattaniimi. Warra san booda warra gartee san dura godhate dhugaa akkas ni ta'a. Garuu immoo warri gartee gaafa duraanii san naqate warri gartee keeziin isaanii xumuramtee fi taa'u jirus ni jiran. Akkaan gartee oduu dhaggeeffachaa jirutti. Appruuf irraa akkamitti galuu dandeenya? Tasfaan qabnu? Kun egaa ammaan tana irraa dubbachuun nama dhiba maaliif isaan hojjechaa jiran warri gartee guruppaa fidha guutumattuu. Saniifuu gartee ammaan tana amma gartee suutuma obsaan waan gartee deemaa jiru kana eeggachuutu barbaachisaadha. Akkuma nama dura isiniin jechaa ture warri gartee guruppaa fi kuni is a private sponsorshipidha. Warri private kuni gartee karaa mana seeraatiin illee wanni isaan godhanii mootummaa itti khaasasan takka leenuu hin jirtu. Saniifuu gartee ammaaf obsaanuma eeggachuutu isinirra jira. Mee amma boru Trump ka dhiyaatu na fakkaataan isaa boru akka murtiin isaa mee? Tabaruu tana hin beeknu gaa tabaruu walumaan eeguu qabna waan mana seeraa ta'eef jecha yaa waan manni seeraa murteessu borumarraa dhageeffanna. Inshallah hayyee.
Okay. Jira du'aa. Duuma goona hayyee du'aayimoo goona hayyee. Du'aa godha du'aa. Nu jiraadhu. Tole tole. Hayyee. Galatoon. Hayyee. Hayyee. Biiftu jirta? Jira James, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa akkam jirtu? Akkam jirtaati? Jira kun alhamdulillah. Nagee baga jiraatte? Aami walumaanuu baga jiraanne maashaallah galatoomi akka malee si eeyinaa beeyta yoo sin arginu dhukkuba warra kaayiroo kana fa'a. Kun hodhu fee miti? Eessa jiramee warra kaayiroodhaa kun? Jirra wallahi alhamdulillah isuma eegu jirra. Waan dhageenye kan dhageenye. Isin illee raftanii isin warra gartee hirriibaas akkuma biyya tanaatti jiraattan. Za'aa nuti biyya tanaatti jiraannutti jiraattanii. Hirribni eessaa fuuna eega gaafa welkam koortiin kun dhaabbatee hirriba hin qabnu baatii sadii. Baatii sadii guutuu? Baatii sadii rafutti hin jiru. Bilbila illee mataa jala kaa'annee rafna sanu. Mataa jala kaa'atanii odoo baatiriin irraan dhumnetti? Chaarjaratti goone. Warra Keeniyaati sirra wayyaadha akkas taanaan. Isaan nurra wayyuu hin dhabu. Isaan nurra wayyuu hin dhabu walaa jirraa baramma. Warri Keeniyaadhaa baramma riphisanii jiranii. Rabbi Keessaafuu sa'aata nafaa hin jiran amma isaan. Isaan rafan ofirra. Wallahi na kana yookaan laayivii bantee bara hagati xumurtu jalatti eenna si dhageeffan. Laayivuma dhageeffatan ka viidiyoon ani poostii godhuu gartee oduun dhageeffatanii. Oduu dhageeffannii irra deebitanii na gaafattanii akkami dubbiin tun? Lakkii ba dhageeffannallee garuu ka laayiviin akkatti gisee walitti dubbanne waan nuun galeen irra deebitee nuyi misaa misaanumaa malee sirriitti dhageeffanna yuutuubii keetillee hordofna dhugaa. Bagee yaadachiifte yuutuubiis warri gartee sabskiraayibin godhin dhaqaa sabskiraayibin godhaa. Dhugaa dhaafi wallahi dhugumatti namni akkanaa jajjabeeffamuu qaballeedha Oromoo keessaa hedduu galatoometi wallahi. Nun daganne akka uummanni kun nu daddagateetti ajandaa godhaniitu nu jalaa badanii suma qofaan nu wajji jira hedduu galatoon wala. Anumaatu jabaatee kunoo isiniif itti fufu jiraami? Wallahi jiraadhu inshallah nama Ameerikaa dhufee wal argullee nu haa godhu. Akkasi aamin. Tana du'aa godhu. Wallahi inshallah mee wanni si duubaa kun maali wanni haarofti maaltu jiraachuu barbaade tarree fudhufee dhiifamu maal dhageenya wallahi. Okay warri na duubaa kuni gabaabinumatti gartee keeziin amma tan mana seeraa deemaa jirtu tuni maqaan siidaa gartee Pacto versus Trump jedhaniini kuni gartee bilbila maali keez nambaraa fi akka gartee informationii na duuba jiru kuni bikka gartee keeziin tun itti gaggeeffamtu kana warri kuni gartee court listener jedhaniin isaan kuni gartee waan deemaa jiru waan manni seeraa dubbatuu fi hunda gartee akkasitti isaaniitu baasa inumaatu maas gartee warracha keessaa hojjetullee information babbareedaa waan qabaniif jecha guyyaan boruu gartee irraa updatein isaan baasan waanuma guyyaa boruu irraa dubbachaa jiranii sanitti aansuudhaan akka gartee Donald Trump keeziin isaa duraa dadhabaa jirtu irraa gartee haasawaa jiranii barruuleen adda addaa isaan barreessan keeziin Donald Trump akka malee dadhabaa jirti karaa koortitti kufaa jira jedhanii gartee odeessaa jiranii. Sanirratti gartee sanii fi waan kana if duuba kaa'ee egaa guddoon guyyaa boruu hiiringiitu jira hiiringii san gartee dhageeffanneeti akkasitti oduu gartee achirraa baatu oduun achirraa baatu gartee boruus ta'uu ni malti takkaa jimmataas ta'uu ni malti eega gartee oduun baate booda bal'inaan waan tahee jiru san irraa haasa'uu ni dandeenya san gartee qabadheetiin isinii dhufaa yoo rabbi jedhe. Inshallah taate ammallee beeytee biyya kana keessatti warroonni gaafa duraa isaanii deemu waa hundi xumuramee guyyaan itti himame irra dhaabbate miseejooyitiin nu seenaa jiraa jammee waan san nama seenu gaggaafadhu yaani hagam akka dhugaa ta'e miseejiin nu ergamtee jidduu kan ammallee namni illee reefas jalatti barreessu ture wanni sun hagam gaggaafadhu men. Miseejii wallee nu karaa warra IOMT irraa karaa warra Joordan irraa namaaf dhuftu jira. Tekstii wayii gartee. Sanumaatu deemaa jira ammaan tana warri natti erganillee numa jiran afaan arabaatiin garuu immoo afaan arabaa kana gartee an guyyaan beeka malee yeroo takka takkan beeku taniifuu nu gaafa duraan nu ergamte gaafa biyyu jalaa baatetiin
sadarkaa itti aanu geetti gama annootti gama Jordaan as deebi'esanii miseejii afaan Ingilishtii fi afaan Arabiitiin nu erganii koodii wajjin nu ergan. Koodii interviyuu. Namni hedduun afaan Faranjii afaan Arabaati gartee iskiriinshaatii godhanii natti erganii turanii. Kan afaan Arabaa san gartee haayoo isaanummaan hiikan malee ammaas afaan Faranjiitiin silaa gartee erganii irra gaarii ture. Maaliif namni bakka hundinuu afaan Arabaa ni beeka jechuudha miti. Isaan akkasittiin erganii bar jalqaba irratti afaan Arabiiti kan itti aanu immoo afaan Ingilishii. Lachiinuu jira garuu immoo koodiilleen afaan Arabii keessa illee jira eejii ka jiru san koodii lakkoofsi jira. Kara gadiitiin Ingiliffa jalallee jira akkuma dandeettu dubbista kan nu ergame yoo ta'e. Hangaafa cuquliisa na ergame. Kaama ergamu garuu na agarre yaani. Kan dhiyootan ergame jaanii kanatti ergan afaanuma Arabaa qofa gaa walleenuu hogguu gartee iskiriinshatii godhan guutuutti hin kaafne na fakkaata. Garagadii jira Ingilishi ilaala jen garagadii jira. Akkasimi? Okay. Ammallee peejii qaba. Amma fakkeenyaaf ani guruppii kiyyarra nama 5 jira ani waan itti gaafatamtuudha yookaan piraamariidha. Imeela kiyya irratti ergan. Imeela kiyya mataa gubbaa gisee keessa seenee tuqonni daddabee jira. Achi jala iskiriinshat danda'anii Ingilishiin jira. Okay. Tole ayyee. Irraa wal quba qabaannaa galatoo hedduu. Ayyee jiraadhu ayaa. Okay. Guutuu jirtaa? Nan jira Jamaal akkam jirta naguma? Jirra kunoo baga jiraatte. Yaaddu jedhi. Galatoomi guddaa. Dubbiin kee dubbii sirriidha yeroo baay'ee namatu hin beeku malee waan odeeffannoo dhugaa ta'e dubbatta. Ayyee galatoomi. Naayiroobii taa'insi hordofaa ture Desemberii dura. Okay. Rabbi na gargaaree Desembera keessa nan dhufe. Ayyee. Gaaffiin siif qabu gaaffii tokko duwwaadha yeroo baay'ee si jalaan fitu. Abduufi isati jette sanatu naan gallee. Fakkeenyaaf gaafa addana namaaf galee jedhu approofsiitee si darbee jira isa isaan jedhanii maatii addanaatti himaniidha moo erga interviyuu minaamni waan hundumaa xumurtee booddee approofii kan biraatu akka jiru naan. Approofii kan ja'an kan gartee eega gartee ati interviyuu fi waan hunda gootee xumurte booda jechuudha. Okay. Sani gartee kan approve ja'aniin. Annisaatu naan galle approofii lama akka jirutu naan galle kanuma sirraa adda baasuuf jedhee sakaan boruma walii wajjiniin oduu dhaggeeffannaa galatoomi guddaa. Umaar lakka rakkoon qabu guutuu jiraadhu galatoomeetilleen. Ayyee si jaalladha. Hedduu galatoome. Abshira hedduu galatoome. Ayyee jiraadhu. Rabbiin kutinaa balbala rabbi bane rabbii macufaa namni hin cufuu. Akkas. Waan beekaa Yesuus hin baasaa rabbi sin gargaara abdiin kutinaa nuyyuu abdii kutachaa turre rabbi jedhaa nu baaseen jedhaan saba si jala jiru kanaan immoo. Akkasi galatoome dhugaa abdii murachuun barbaachisaadhaa miti. Yoo gartee hulaan takka cufamte hulaa biraatti banama. Dhugaadha. Obsa qabaachuun ammoo hedduu barbaachisaa hedduu murteessaa. Yaa dhugaadha galatoomi guddaati. Ayyee jiraadhu atiillee galatoomi. Maammi jirtaa? Jira Jamaal keenya akkami nagaa? Nagaa baga jiraatte yeroon teeti. Alhamdulillah fayyee qabdaa. Obsa jabaa qabdaa baga jiraatte. Abshir. Dhagee Jamaal keenya ni bareedduun si tattaafadhee si dhaggeeffadhaa sa'a kiyyan dabarsu sa'aatiin beekaa fiigaatiin ol seenee si eegaa. Amma waa'ee deengadda haasofnee tokko irraayin ummata tokko jira ummata ati amma sa'a takka booda mumkin ni baataan sa'a laayina kanarraa. Si booda sa'a afur moo sa'a sadii turaniiti as biyya tanatti subii salaata warra seenuu jira beektaa warra qasiila jimaa ja'anii nyaatan tokko jira beektaa asitti. Biyyaanan jiru sana keessa. Amma ummata akka fakkaateeti waa himuu jira beektaa. Ummata oduu cibbuu himuu tokko jira beektaa. Ummata qasiila nyaatu kanaatu isaan kana dhaggeeffateeti ganama as bahee miisee jaatu dhufee jaanii odeessan amma ani ugaaniin ganama gabbee ni fatara jiru odeessan maal dhageessanii jeen akkana eenyurraa dhageessanii jeen abalu meeqa akkamiin agarsiisaa jeen linkisaan qabnu dhageenye bira hunnee jaan dhageyaan jeen ani ammaan tan Jamaal gizee seenee haasoo seeneetiin anjala sabrii godheetiin irra ergee seeneetiin
sheer godhee isin ergaati dhaggeeffadhaa jeetiin duruuni sheer godheedha dhaggeeffachuu jiran ammas jala nu jalaas ni jiran harkeetiin jira. Sigalee ammaan kana isaan oduu namicha sun irraa fudhatan maal si fakkaate oduunsi miiseejaatu dhufee maallaqa keessan deeffadhaa ka jettuutu dhufee saboo Jamaaliin himne isin eessaa fiddanii jeen oduu tana oduu sobaa tana namaan ganda keessan ka'inaan jeen yoo miiseejni ka dhufe ta'e Jamaal ol seenee himaati. Jamaal gizee laayina seenu waan isinittiin ergaati dhaggeeffadhaan jeen wanni tun soba moo dhugaadha tanaan si gaafachuu barbaadeetti obboleessa kiyya. Galatoomi dhugatti gartee ani waan jaanii irraa dubbachuu hin danda'u. Wanni ani gartee irraa haasa'u yoo jiraate waan dhugaadhaan ammaas ragaadhaan gartee na bira geesse takkaa'u gartee yoo namni waan jarri ergeef iskiriinshaatii godhanii hoonaa ergan taate waan akka isan gartee dubbiseetitiin irraa akkasitti isinii dhiheessuu danda'a. Ilaamaan tanaa wanni gartee oduuleen deemtu tan jaanii kanaatu ni gartee na geessee jirti. Garuu immoo amma durallee dubbaddeetiin jira. Ani immoo ifa bahee gartee irraa dubbachuu hin barbaadu waan jaanii waan taateef jecha. Maaliif dhugatti gartee waan ragaa qabdurraa yoo dubbatanii irra gaariidha. Wanni ragaa qabdu yoo gartee jalloollee taate tan sobaallee yoo taate ragaa wajjin rakkoon qabu. Wanni immoo dhugaallee yoo fakkaattee immoo ragaa yoo hin qabaanne waan gaarii miti. Namuma gartee burjaajeessiti. Saniifuu gartee isinilleen obsaan waan akkanaa tan hin dhageeffatina. Hamma gartee isin daarektii yoo gartee wanni kanaatun ati yoo proosesa haa qabaatu taate sittis dhufuu qabdi. Warri gartee si himu kuni isaan qofa dhuftee isaan si bira wanni dhufiniif maaltu jira gaafii jettu gartee gaafachuun sirra jirti. Yoo immoo atis ka proosesa akkasiisan haa qabaatu taate ergaan tuni namayyuu bira dhaquu qabdi. Ana gabaabinatti gartee akkasitti ilaala. Yoo gartee nama tokko bira deettee nama bira hin deeyne taate dhugumatti gartee wanni tuni dhugaarraa fagoodha. Takkaa'ummoo warra gartee nama burjaajeessuudhaaf waan adda addaa walii gad oofus ni jira. Namni maas gartee waan isaanii tana fakkeessee namatti erguu danda'us ni jira. Namni yeroo ammaan tanaa wanni isaan godhuu hin dandeenye takkalee nu hin jirtu. Tana gartee akkasitti hubaddaa. Isan ammoo nambara gartee beeytan. Warra gartee iimeelii isinii ergu takkaa'u teekstii isinii godhu kan beeytan qofa irratti hundaawaa. San qofa gartee informeeshina isaanii ilaala. Takkaa'ummoo yoon gartee wanni takka jijjiirama qabaattee jiraatu taate taniinan arku anuu asirratti ol bahee gartee irraa dubbachuudhaaf yeroon yoo jiraannan numaan godha. San irratti gartee akkasitti hubachuutu isinirra jiraan isin jechuu barbaade gabaabinatti. Akkasii jira amma waan ati jette cufaan ani isaan gaafadhee jira. Deeqaa fitadde ani isaan waan amma jette kanaan isaan duruu gaafadheetiin jira beektaa. Immoo yeroo Jamaal seenu waan kana irra deebiseetiin isa gaafadhaa isinis dhaggeeffadhaan jeen irratti ergeetiin jira sheer godhee beektaa. Amma isaanuu dhaggeeffachuu jiranii. Garuu isaan kuni uummata hijiba namarraas bee follow arkachuu fi like fi subscribe barbaadu YouTube fi kana irratti isaan kana hordofaniiti nama burjaajeessuu jira magaalaa kana keessatti. Tuniin ani dhaggeeffatina yoo dhaggeeffattan Jamaal dhaggeeffadhaa yoo linkii isaan qabaanne annatu sun ergaa yookiin YouTube seenaati ni argattanii jeen. Innaa itti ergeeti jiraati dhaggeeffatanii jiraati galatoome. Anillee warra Ameerikaa jiru sun gaafadhee warra nu godhe gaafadhee waan akkanaa jira jennaan aboo nama akkanaa dhageenyaan jaan isaa fayyaan qabdu. Anaa miti jeen nama biraa asitti babbaareessuu jiranii jeen. Kanaafin ani waan akkanaan dhaggeeffadhu ummatuma suniifin ragaa baasuufin isinitti himee jeen. Okay galatoomi Jamaal keenya okay kanumaan si himuu fi nu jiraadhu obboleessa kiyyaadha. Sa'aatii numa eegna sa'a sunitti ani duruun galee mala. Abshir nageette habi. Tole hayyee. Okay tole jiraadhu. Hayyee obboleeyyan keenya isin hundinuu akkuma marii godhaa jirru kanatti gartee chaanala keenya kanaas follow godhaa waliif share godhaa namiyyuu gartee haa follow nu godhu. Akkasumas sanitti YouTube keenyaas hin irraanfatina dhaqaatii subscribe godhaa warra beeytaniifis ergaa kana bira dabaree warri gartee hiree barbaadan hireelee Kanadaatii fi kana warri tokko Kanadaan ifiifuu hujiin qabdu maal jaanii gartee qalbii akka isin hin cabsine warri waan namni odeeffatu gartee hin dhageeffatina.
riskii takkaa'u gartee waan itti jiraattu rabbiin namaa godha. San gartee rabbiitu isinii godha sanirraa gartee hin sodaatina. Ammoo waan tan heeraa gartee tan hireedhaa taniin maxxansee keessaafuu tan ganadaafaa itti fayyadamuun isinirra jirti. Yeroo ammaan tanaa piroosesa lama adda addaatu deemaa jira. Kanarratti hirmaadhaadhaan isiniin jaa. Yoo gartee kanarratti kan gaaffii qabaatan taate takkaa'u liinkii kan barbaadan yoo taate telegiraama kiyya gubbaarra dhaqaatiti achitti gartee arkachuu ni dandeessanii. Lachuutu poostii godheetiin jira isiniin jechuu barbaada. Guutumatti gartee waan har'aatiif amma asumarratti hin dhaaba. Yeroo bijee boruu walitti deebina oduu gaariidhaan tana gartee hundi keessanuu quba qabaadhaan isiniin jaa. Bikka jirtanitti gartee nagaan jiraadhaan isiniin jaa.